harka fuune nageenyi badhaadhaa daawwattootaa fi dhageeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduu keenya kaardhaaf qabannee qindeeffannee dhiyaanneerra. Warri gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkii dhuftan toora keenya subscribe, like, share gochuudhaan nuuf haamilee ta'aa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu keenya ka hangafootaa dursuudhaan isin biraan geenya. Somaaliyaatti meeshaa waraanaa humnoota alaatiin dhiyaatu harka shororkeessitoota kufuu mala jette Itoophiyaan. Masriin wal dhabdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessa maaliif harka kaa'atte kan jedhu irratti bal'inaan ximbiraan geenya. Rakkoon nageenya ijaarsa daandii Itoophiyaa fi Somaaliyaa fi akkasuma Keeniyaa qunnamsiisuu danqe. Godina Horroo Guduruu Wallagga aanaa Amirootti humnoonni finxaaleeyyii faannoo daandii gara magaalaa godinichaa Shaambuu fi magaalaa godina Wallagga Bahaa Naqamtee geessu cufuun aanicha uggura ofii jala dhagameera. Amma bal'ina oduutti ceenam. Haala nageenya Somaaliyaa tasgabba'aa hin taane keessatti meeshaaleen waraanaa humnoota alaatiin dhiyaatan harka shororkeessitootaatti kufuu akka malu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaaseen dubbatan. Ministeerichi kana kan jedhan dooniin fe'umsaa waraana Masrii dilbata fulbaana 22 2024 meeshaalee waraanaa gurguddoo fi misaa'elii farra xayyaaraa waraanaa fe'ee buufata doonii Moqdishoo gahuu hordofeeti. Haaluma wal fakkaatuun Somaalilaandii gama isheetiin meeshaaleen waraanaa kunneen harka gareewwan shororkeessaa kanneen akka Al-Shabaab fi hidhattoota gosaan ijaaramanitti kufuudhaan nageenya Somaaliyaa keessatti hammeessuu danda'a yaaddoo jedhu akka qabdu ibsiteetti. Biraatiin osuma dhimma Masrii fi Somaaliyaa keessaan bahin kan isin biraan geenyu. Masriin wal dhabdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessa maaliif harka kaa'atte kan jedhu irratti bal'inaan xiinxala Addis Istaandardii qabatee baheen tokko isin biraan geenya. Jalqaba bara 2024 Itoophiyaa fi Somaalilaandii walii galtee wal hubannaa ulaa galaanaa Itoophiyaa fi handaara galaanaa Somaalilaandii fi ammoo beekamtii idil addunyaa argamsiisu mallatteessan. Soomaaliyaan bara 1991 kaasee Somaalilaandii irratti aangoo kan hin qabne ta'us battalumatti walii galtee kana mormuu eegalte. Ji'a lama dura Soomaaliyaan Masrii waliin walii galtee tumsa waraanaa mallatteessuun meeshaalee waraanaa gara Moqdishoo erguu hordofee muddamni siyaasaa naannicha daraan dabale. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmedii guyyaa birmadummaa fulbaana 8 2024 kabajame irratti haasawa taasisaniin qaamni Itoophiyaa tuttuquu barbaadu kamiyyuu yeroo tokko qofaa osoo hin taane si'a 10 itti yaaduu qaba jechuun akeekkachiisaniiru. Qorataa siyaasaa bishaanii kan ta'an Asiraati Biraanuu Masriin tumsa waraanaa Somaaliyaa waliin qabdu fayyadamuun Itoophiyaa irratti dhiibbaa siyaasaa uumuu fi falmii laga Abbayyaa deemaa jiru keessatti olaantummaa argachuuf barbaadde jedhama. Rakkoon nageenya ijaarsa daandii Itoophiyaa fi Somaaliyaa fi akkasuma Keeniyaa qunnamsiisuu danqe.
rakkoon tasgabbii kaaba baha Keeniyaatti mudate ijaarsa daandii Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa wal qunnamsiisuu kiiloomeetira 740 dheeratu danquu gabaafame. Ijaarsi daandii Keeniyaa, Itoophiyaa fi Somaaliyaa wal qunnamsiisuu kiiloomeetirri 740 dheeratu kun baajeta mallaqaa shilingii biiliyoona 27.5 baankii misooma Afrikaa irraa argameen hagayya 2023 keessa eegalamuu qabu sababa rakkoo nageenyaatiin eegalamuu hin dandeenye. Daandiin Isiolo, Elwaki, Mandera fi Ramu wal qunnamsiisa jedhamee eegamu kun daldala biyyoota sadeenii gidduu ni si'eessa jedhamee eegama. Haa ta'u malee rakkoon nageenyaa mudate ijaarsa daandichaa danqeera. Rakkoon ijoon ijaarsi akka hin eegalle taasisee rakkoo nageenyaati ibsa baankichaatu jedhe. Piroojeektiin misooma gaanfa Afrikaa kun daldala biyyoota sadanii gidduu 10% ni si'eessa jedhamee tilmaamama. Mootummaan Keeniyaa rakkoo nageenyaa to'achuun piroojeekticha eegalchiisuuf karoora baaseera. Haa ta'u malee haalli nageenyaa jiru ammas amansiisaa miti kan jedhe ibsa baankichi baasedha. Kunis piroojeektichi fuulduratti akka hin deemne danqeera. Firroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amirootti humnoonni finxaalejii faannoo daandii gara magaalaa godinichaa Shaambuu fi magaalaa godina Wallagga Bahaa Naqamtee geessu cufuun aanicha uggura ofii jala galfatuu jedhan jiraattonni. Uummanni rakkoo nageenyaa ulfaataa fi erga saaxilamee waggoonni lakkaa'amaniiru jedhu jiraattonni OMN dubbise. Magaalaa Agamsaa fi naannoo isheetti uummanni dhibee busaa fi beelaanis miidhamaa jira jedhaniiru. Humnoonni finxaalejii aanaalee Oromiyaa daangaa naannoo Amaaraa jiran tooftaan magaalota godinaa irraa kutaa jiru kan jedhan namoonni yaada kennan Salaalee aanaa dharraattis gocha wal fakkaataa raawwachuu ibsu. Humnoonni finxaalejii faannoo Amaaraa daangaa ce'anii dhufuun uummata irratti aleellaa raawwachuun qe'ee isaa irraa buqqaasaa turuun daandii cufuun bakkeewwan qabatan godina irraa tooftaan kutaa jiru jedhan jiraattonni godina Urroo Guduruu aanaa Amuruun. Uummanni magaalaa Agamsaa gara magaalaa godina isaanii Shaambuu fi godina Wallagga Bahaa Naqamtee deemanii tajaajila adda addaa akka hin arganne yeroo fedhan daandii cufanii yeroo fedhan banuun uummata sochii dhoowwanii uummanni marfama humnoota kanaa keessa jiraachuu himan. Gara Naqamtee deemuu fi buufata humnoota finxaalejii kanaa kan taate magaalaa Haroo keessa qaxxaamuruun sochiisaa ta'uudha himu. Yeroo isaan daandii cufanitti jaarsoliin biyyaa miilaan deemanii kadhatuu kan jedhan ibsaas kukkutuun uummanni tajaajila fedhe akka hin arganne taasisutti jiru jedhaniiru. Daandii irratti uummanni saamamuu fi ajjeefamuun guyyaa guyyaan itti fufee jiraachuu jiraattonni himu. Gama biraan uummanni magaalaa Agamsaa fi naannoo ishee dhibee busaan miidhamaa jiraachuu himan. Magaalaa Agamsaa keessatti namoonni 78 ol dhibee busaan lubbuu dhabuu kan himu jiraataan OMN dubbise. Uummanni beela ulfaataa keessa waan jiruuf dhibee busaa irraa dandamachuu hin dandeenye jedhe. Waqtiin kun waqtii dhibeen busaa haalaan babal'achuun beekamuudha kan jedhan magaalaa Agamsaa naannoon sun miidhamaa jiraachuu himee jira.
dhiyeessiin qorichaa ga'aan mana yaalaa keessa hin jiru kan jedhe jiraataan kun hanga guyyaa kaleessaa fi dheengaddaatti namni dhibee kanaan du'e mana yaalaatii ba'aa jira jedhe. Yaala osoo argateellee nyaata waan hin arganneef carraan lubbuun hafanii dandamatanii fayyuu dhiphaadha jedhanii jiru. Uummanni qe'ee isaa keessatti gadi ba'ee ol deebi'uuf wabii dhabee jira kan jedhan humnoonni finxaalayyiin caasaalee mootummaan gara gandaatti seentanii hin hojjetan jechuun dhorkuu fi kan irratti immoo haleellaa raawwachuu himanii jiru. Rakkoon nageenyaa humnoonni kun uuman guyyaa irraa guyyaan dabalaa fi walxaxaa ta'aa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Magaalaa Agamsaa fi naannoo sanatti fedha humnoota kanaan alatti sochiin kamuu hin taasifamu kan jedhan naannichi to'annoo isaanii jala jira jedhu. Uummanni qe'ee isaa irraa buqqaafamee ture beelaan waan miidhameef osoo rakkoon nageenyaa jiru qe'ee isaatti deebi'uuf yaalii taasisuu illee haala ulfaataa keessa magaalaa Agamsaa qubachuun gara gandoota baadiyaa irraa buqqaafamaniitti deebi'anii hojjechuu fi yaalii taasisutti jiraatan illee guyyaa guyyaan daandii irratti saamamuu fi ajjeefamutu isaan qunnamaa jira jedhan. Uummanni magaalaa Agamsaa fi naannoo sanaa dhibee busaa, beela, rakkoo nageenyaa fi daandii dararaa ulfaataaf saaxilamee keessa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Oduun keenya har'aaf qabannee kanumaa oolmaa gaarii qabaadhaa.